nagaa caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraata sini dhafa baay'atu hordoftoota kiyya egaa caaltuuni wanta jaartiin hajii hojjechaa turte sababa riikaardii sanaatiin kan ka'e mana abdii birtiisi argashii jalaas lama baastee jirti jechuudha. Kanatu ana daa'ima buna jibbisiisee kanatu yeroo tokko caalla gochisiisaa jette jechuudha. Eeyyee akkuma beekamu waa'ee daa'ima keetii maaliif hin haasofne, waa'ee daa'ima keetii maaliif hin dubbanne, ati waa'ee hajjii duwwaa dubbattaadha jennee nutis irratti dubbachaa irratti haasawaa turre jechuudha. Isa kanadha. Egaa ishiinis immoo haala kanadhaan irratti hojjetanii irratti taphatamanii dhala koona jibbisiisanii aniyyuu yeroo tokko ofan gaafadha, ani haadhaadha moo maalidha jedheen of nan gaafadha. Isaan lakkaa kanaadhaanii narratti hojjetaniitudha waan hundumaa koo natti cufanii jette jechuudha. Kanarratti egaa anisa kana ittiin agarsiisni hajjiitti garuu hamma as kaaheenanii hajjiidhaan waan tokkoon gaafadha. Inni waa'ee ishii malee waa'ee koo quba hin qabu jette jechuudha. Asirratti caaltuu waan hin siimu tokko jiraateera ta'e namittiin kun yookiin immoo dubartiin kun jechuudha jireenya keessan hundumarratti akka hojjatte ni beekama jechuudha. Hajjiini kan ishii godhatteetti hajjiidhaan akka barbaaddetti leenjisaa jirti, akka barbaadde gooteetti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi hajji waanuma godhu hin qabu, inni rakkoo guddaa keessa iyyuu jira jechuudha. Kanaafi akka kootti karaa namoota biraa akkasumas immoo ofuma keetii gara sheekaa deemtee osoo wanta kana ofirraa dhiisistee hin jedhaan akka kootti. Egaa ishiin kaameraa ishee keeyyattee yeroo inni dhufutti inni yeroo inni diggife godhu irratti hin daggafi yookiin immoo harka keetiin hin qabatiin jetteeniif maalidha kun jennaan hin qabatiin siin jedheera hin qabatiin utuma ishiin jechaanii jirtu hajjiin fuudhee wanta sanadhaan inni darbate jechuudha. Wanta sana yeroo inni darbatutti harkaan hin qabatiin siin hin jenne waan namni siin jedhu nageessuu jetteen jechuudha. Maalidha jennaanii kana namitti keedha kan hojjate. Kana hojjattee mana keessee alga jalanaaf keessee wanta sin xaxxa wanta sin goota wanti hin beeku hin jiru jedhee dubbate jechuudha. Ni beeka yeroo darbee yeroo ishiin itti haasoftu inni egaa akka bilbilli riikaardii godhu hin beeku waan ta'eef malee yeroo ishiin namittiin sun itti haasawaa turte ni beeka jechuudha. Garuu akka waan caaltuun hin beekne godheetudha kanii ani wanti ishiin goote waan hin beeku hin qabu namni jedhee wanni ta'aa ture jechuudha. Waakkachaa ture haa ta'uyyuu malee ka'iitii sheeka bira deemi yookiin immoo namitti bira deemiti akka eegtutti akka ishiin narraa hedduu isin kana gootanii kana hojjettaniitu jireenya koo natti duuchitanii dhala koo na jibbisiistanii kanaafiyyuu kun narraa hiikamuu baannaanii ani akkamittiin akkan dhala koo fudhadhu hin beeku gaafa ishiin jettuuni ani namitti bira hin deemu. Namitti bira deemuu hin danda'u. Kanaafiyyuu ani cashii wacashii hin danda'u. Garuu hedheena kan nama ajaa'ibu nyaata yoo hojjatteettaaf ta'ee nyaata nan geessaafi jedhee jechuudha. Maal jechuudha jechuun nyaata nan geessaafi garuu ishii dhaqee waa'ee kee ishiitti hin kaasu ishiin gaafadhu jedheen jechuudha. Na dubartii jechuudha dhala ishii yookiin immoo jireenya ishii irratti tapha hojjattee siira hojjattee akka barbaadde ishii gooteedhaa fi nyaata hojjattee sitti kennitee ati jaartii keetii geessitaa hajji ajaa'iba jechuudha. Na dhugumaaniyyuu itti tamaxxamtee irratti hojjatteetti jechuudha. Jireenya isaa adoochiteetti guutumaan guutuutti jechuudha. Egaa kana gidduutti inni ani ishee kabira hin deemu ati ofii keetiidhaaf deemi jennaan waami asitti bakka yoo edda ishii bira dhaquu baatte ta'e sheekan asitti waami jetteen jechuudha. Inni hin dide jechuudha. Hin dide na dhiisi anaanii na dhiisi yoo an akkan hin jiraanne akkan lafa kanarra an hin jiraanne barbaaddaniitu ta'e du'aayii naa godha akkana ni du'uufi jedhe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mirir isa zedheera jechuudha. Nama dhiba dhugaa waaqayyoon dubartiin sun maal akka ishiin taate nama ta'uu bineensillee garaa laafa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo akkatti dhaloota hanga sanaa walitti xaxxee akka barbaaddetti gara barbaaddetti ooftee gidirsitu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Na inni biraa immoo jechuudha anaan gaaffii kan natti ta'e dubartii kana hundumaa hojjattee dubartii kana hundumaa goote
yeroo darbee waa'ee suura isaanis argitaniittu jechuudha. Viidiyoo waraabanii gallakkisanii yeroo akkatti isheen irratti maqaa isaan irratti hojjattee irratti xaana aarsaa irratti maal jechaa turte jechuudha. Na isas waan itti agarsiisanii qaban jechuudha. Na sagalee kana riikoordii godhatteetti miti caaltuun of harkaa qabdi miti. Isa fudhattee akkasumas immoo isa isheen mana keessa kana baattee gara seeraa yookiin immoo bakka ishee hidhamtee jirtu sana maaliif hin deemne? Maaliif itti agarsiisne? Jireenya keenya akkattiidhaan akkana goote maqaa isaanii iddoo maqaa isaanii isaan dhoofteetti mana abdii algaa jala qabattee caaltuu maalii mucaa caaltuu haala akkatti jibbisiisee bakka ishiin akka mucaa ishii hin agarre hin godheera. Osoo isheen bira geessanii itti fuuldura ishii qabaniyyuu mucaa ishee akka isheen hin barbaanne godheera jettee dhugaa dubbachuudhaaf. Mee ilaalame haadhaaf ilmoo gidduutti ammana hojjechuun akkanatti hojjechuun maal akkana ta'e ilaala. Fuuldura osoo qabaniiru ta'e isheen hin barbaadu jette. Gaafuma ta'eyyuu waan hin beeku jechuudha. Na amma isheen sirraa hiikuu miti. Nama fooniiti hojii amaatiin sirratti hojjatte ishii osoo hin taane rabbi keessarraa hiika caaltuu. Rabbi keessarraa hiika akka amantii keetitti gara amantii keetitti siqiiti sheekaan ani ofitti qaraasisiiti jechuudha. Mana keettis akkasumallee waan hundumaatti jechuudha. Isa immoo viidiyoo waraabaati kun haala kanaan akkana goote ati iddoo ishee itti odeessaa turte lafa ishee itti odeessaa turte faana waraabaa keessaa seeratti agarsiisa. Dhugaan siniin jedha murtootitti kennama jechuudha. Intu atamti seeraan ilaalti jechuudha. Isa isheen biyya sana keessatti fa'ii jechuudha. Muka gogaa namadha jettee yookiin immoo anaan waan hundumaa koote jettee lafa sana keessatti awwaalti sanayyuu seerri hin dhiisu jechuudha. Biyya namaa keessatti meeshiin hafuura amaa leenjisiifatte. Isa biraaniyyuu maal jettiin ajjiidha yoo dhageessaniitu ta'e jechuudha. Na maali fayyada maalidha jennaaniin hin fayyada faayidaa qaba. Faayidaa qaba jennaan biyya kana ta'eeti malee osoo biyya biraati bee birrititti nyaatama jennaan akkas taanaan jedha jinis akkas taanaan biyya biraa deemnee hojjannee itti qarshii nyaanna kaa'ennaan ati waan afaanan jirtu ati waan afaanan taane atoo isaan jala kaattaa atoo isaan malee jiraachuu hin dandeessu jettiin jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa jechuudha. Na dhugaa baay'ee ammana kan hin jedhamne jechuudha. Isheen jalqabumaa kaatee itti taphattabaa turte. Dubartiin sun immoo duruma osoo ajjiin hin fuudhin dura naannoo sana turte jechuudha. Akkamitti immoo yoo jettaniitu ta'e hiriyaa koo fuudhuudhaaf jedhee hiriyaa koo jaalala eegalchiise hiriyaa koo dhiisee jettee dubbatteetti waan ta'eef isheen duraan isaan to'achaa turte ajjii kanas to'achaa turte. Bakka waan hundumayyuu harka ishee keessa jalqaba kan isheen galfachaa turte jechuudha. Amma osoo hin taane jechuudha. Na isa kanadha jechuudha. Maalumaafuu dhugaa dubbachuudhaa fi caaltuudhaa fi du'aa godhaa sinin jechuun jaaladha. Nama gaddisiisti dhugaa dubbachuudhaa fi jechuudha. Na amma baay'ee na gaddisiisti jechuudha. Na ani durayyuu dan ishee jaaladha dhugaa dubbachuudhaa fi gidduudhumatti yeroo dhuma baqaa waa'ee dhuma mucaashiitti kana maaliif cal jettee qo'ishiimti maalidha jennee yeroo akkasitti dhaane gaalola isaan kaasaa turanii yeroo isaan wantoota garaagaraa yeroo ishiin akkasumas immoo deebitees immoo ajjiidhaan dhiissistu iccitiin kun hundumtuu ba'uun gaariidha. Garuu kanarratti nu aarsteetti amma garuu yeroo ishiin akkasittidhaan jibbisiiseera fuuldurayyuu yoo qabanii dhala ishii fudhachuu hin dandeessu jettee haasooftee akka barbaaddetti dubbattu nama gaddisiisa jechuudha. Dubartiin sun mana hidhaa jirtee ammayyuu amanaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaa ishiin akkatti hiitu innaa ishiin akkatti waxawwaxxee achitti haasoftu nama ajaa'ibaa jechuudha. Na jireenya nama hundumaa akkatti burjaajessite kinoo amma burjaajinni ishii ayyuu birayyuu ga'ee ayyuun iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi hundumtiyyuu bitaanatti galeera. Wanti hundumtiyyuuti yeroo ishiin jettu jechuudha. Na mana sanayyuu seeneera mana ishiiyyuu seeneera jechuudha. Na waaqayyoo mucaa kanas immoo harka kee galchuu achiis immoo lafa sanatti nan deebiseettee jirta jechuudha. Na in ulfaata jechuudha. Amma kan si baasu ati mucaa kee fudhadhuutii gara biyya keeti aan dabaleen siin jedha caaltu gara biyya keeti siin jechuun jaaladha. Isa kanadha. Innaa galatoomaa eebbifamaa sinin jechuun jaaladha. Si warri na hordoftan na hordofuuf kan jirtanii mana keessanii bara keessanii nagaanaa ta'uu sinin jechuun jaaladha. Shirshirtuu amtuu sinirraa haa golguu sinin jechuun jaaladha.
labumni waaqayyoo sinirraa dhabamee sinin jedha waaqayyo inni malee inni ulfaatti isin jedha baratteeni eebbifama shaan